Reeffi loltoota TPLF kudha shan laga Suudaan sa'aatii ja'amu keessatti argamuu dhagahame. Kanaanis lola TPLF fi mootummaan federaalaa jidduutti banameen reeffi isaanii kun kan achitti argame ta'uun ibsame. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Humni qilleensaa Itoophiyaadhaa humnoota Itoophiyaadhaa qoruuf yaalan barbadeessuu danda'u jaarree jirraa jechuudhaan hoogganaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatan. Bal'inaan dhiyeessina. Waggoota dheeraadhaaf miidiyaa haaromsa Itoophiyaadhaa miidiyaalee addunyaa irratti irra caalatti wallabdee siyaasaa wallabdee bishaaniif dorgommii ji'oopolitikaatti ilaalamaa ture amma gara faayidaa uummata baha Afrikaatti jechuudhaan ilaalcha abbayyaa qabuun jijjiiramu miidiyaan Aljaziiraadhaa ragaa bahuun ibsame. Dhaabbanni nageenya gamtaa Awurooppaa yaamicha nageenyaa mootummaa Itoophiyaadhaa fi TPLFiif dhiyeessee jiraachuun gabaafame. Iraan marii nagaatti dhufurraa kan duubatti deebitu yoo ta'e eega waraana addunyaa lammaffaa booda tarkaanfii cimaa humna irratti fudhachuuf qophiidha jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan adda kutuu erga beeksise ammas dhaadannoo dhageessise. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu kanneen ammas hin dhageessifne hanga footootu lammii miidiyaatiin amma abbaleen oduu taasisa.